abboota keenya kun akkasitti bareedanii jiran kanamee haalli irreechaa maal akka ta'e fi eessarraa akka dhufan isaan gaafannaa mee nufaana tura ammas eessarraa dhufte? Eshi galatoomi kabbadaa hundeetan jedhama olaanaa Carqoos waradaa Shankiichee dhufe. Gattiin sin ga'ee eessarraa dhufte? Ani dhalattuu Gudar irraa dhufe. Eeyyee. Isaan eessarraa akka dhuftanii fi maqaa keessan? Beegetaachoo Kooruun jedhama. Kutaa magaalaa Qirqoos irraa aanaa 5 irraa dhufne. Maqaan keessan eenyudha? Maqaan kiyya Abbabesh Nigaatuun jedhama. Aanaa Qirqoosi kutaa 5 dhufe. Maqaan kee fi eessarraa akka dhufte? Maqaan koo Boontuun jedhama. Kan inni dhufe asumadhaa ta'utii garuu as kan hin jiraadhu as miti. Naannoo Sidaamaarraatiin dhufe. Ayyaanni irreechi baranaa akka malee dheedas nama jira. Kunoo dargaggeessi keenyas abbaa gadaatu foollee naati siinqee kunoo kanas kabajuurra jirra. Waaqayyo biyya keenya nagaa nu haa godhu akka malee badhaanee jirra dasnu jedhee jirra bakka. Na waaqayyo biyya keenya nagaa nu haa godhu maatii keenyas nu haa guddisu nus immoo mootummaa keenya nurraa bulchu gara fuulduraattis itti fufnaa biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu jedha. Ayyaana har'aa kana ayyaana keenya qofa odoo hin ta'in ayyaana addunyaati. Addunyaa irratti beekamaa ta'e asiin dura dhokatee ture. Oromoo qofatu Adaamaa Dabrazayit Bishooftutti kabajaa turan dhokannoodhaan. Dhongaa'eedha moo maal jedhanii nu arrabsaa turan. Amma kun ifa bahee har'a ga'uun isaa Oromoodhaa kun bakka waan tokko tarkaaffii tokko akkanatti dhaga'amutti. Sirumaa immoo hoggaa kanarratti amma hoggaa darbe hoggaa lamaan sanirra Finfinnee keessa har'a immoo ancaalu ta'e. Sanuu dargaggeessi keenya fedhii isaatiin wayaa adda addaa uffatanii tapha adda addaa taphatanii bashannanaadhaan bakka ayyaana kabajuun kun Oromoon eessa akka ga'e Oromoon carraa akka argatu bakka nu gale jechaadha. Sila kanaafuu duraanuu soo ta'e Oromoon baay'ina qaba, qabeenya qaba, beekumsa qaba, biyyi isaa bal'aadha, walii galuu dhabe, tokko ta'uu dhabe, gamnummaa dhabe. Kana amma hoo argannee wal qabanne harka wal qabannee wal qarqaarree hiyyummaa keessaa hoo baane misoomni waldaa misooma Oromiyaa bakka fe'ee ga'uu hin danda'a. Oromiyaan hin lalliste. Oromiyaan lalliste jechuun biyyi lalliste jechuudha. Sila Oromiyaan biyya sila ta'eef biyya keenya bilisa baasuun nutti jira. Wal qarqaarra. Amma dargaggoon keenyaaf shamarroonni keenyas asitti kunoo nurraa fudhachuudhaaf akka xaarii isaan godhan bifa beekan lakkoofsanii irra hin geenye uffatanii kunoo asitti nutti agarsiisanii galanni haa ga'u waa'ee anarraan nu ga'e galanni haa ga'u biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu ummata keenya hundumaa rabbi nu haa eegu Oromoon haa bal'atu ammas haa guddatu amma waggaa dhufu immoo ayyaana kana waa'ee asiin nu ga'e ayyaana addunyaati kana caalaadhaan akka kabaju waa'ee nu haa qarqaaru afaan tokko nu haa godhu. Baga walumaan nu ga'e ayyaana irreechaa baranaa baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gaarii kan jaalalaa kan gammachuu nuuf haa ta'uun jedha. Baay'een si galateeffadha. Iski irreechi siif maalidha? Irreechi irree kiyyadha. Irreechi ayyaana uummata Oromoo guddaa aadaa isaa fi safuu isaa itti kabachiifatu itti agarsiifatu waan ta'eef baay'ee kan itti gammadudha irreechi anaaf kana. Baay'een si galateeffadha. Iski irreecha kana akka dhuftuuf kan si kakaase maali? Irreecha kana barana qofaa miti kan hin dhufe ani baruma baraan hin kabaja. Irreechi waan kan kiyya ta'eef waan safuu kiyya aadaa kiyya ta'eef itti gammadee itti booneen kanaafin itti adeemaa jira jechuudha. Anaaf ayyaanni kun baay'ee kan kabaja qabuuf baay'ee hiika guddaa naaf qaba jedheetan yaada. Maaliif yoo jettan garuu irreechi anaaf bakka itti Oromoon wal arguudha. Oromoon ba'aa kibba lixa bahaa wal dhufee iddoo tokkotti kan inni wal argu waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kanaafuu gammachuu koo ibsachuullee jechanii ittiin ibsadhu yoon dhabe asitti argamu kootiin itti nan ibsadha yaada. Maaliif as dhiyoodhaan dhufne naannoo Oromiyaa keessaallee dhufne sababii Oromoon itti wal argu jedhee waan inni yaadeef
Oromoo arguudhaaf hin dhufe jechuu barbaada. Galatooma. Ayyee gara kana akka dhuftaniif maaltu isin kakaaseme? Kara kana akkan dhufu kan na kakaase yaa uummatni Oromoo kara Finfinneetitti erga deebi'ee kara waggaa 4-5 ta'ee si'annatti fakkaate ergaasitti calqabame inuman dhufaani yeroo hunda inuman dhufa hafeen beeku uummanni keenya walitti cimee argamuun isaa baay'ee na gammachiisa. Baay'ee galatoomaati. Irreechi isiniif maalidha? Keessuma keessattuu irreechi Finfinneetti kabajamaa jiru irreechi kun isiniif maali? Irreechi Finfinneetti kabajamaa jiru kun naaf wanna guddaadha. Maal sitti fakkaate? Oromoon Finfinneetti walitti cimee irreecha kana kabajuun isaa baay'ee guddaadhaan. Irreechi immoo keessatti kan qabate maalinni bara wannoo ganna keessaa baate kara birraatti dhufuun keenya. Keessattuu immoo namoonni wal lolanii turanillee gaafa irreechaa araarama godhu irreechi araaraa kanan beeka gaari. Kanan beeka gaari. Yaada naaf kennitaniif baay'ee galatooma. Dhumarratti uummata Oromootiif dhaamsi isin qabdan yoo jira. Uummata Oromoo seera amma irra geenye kun seera akkanatti baay'eedhaan ani fe'uuti. Lubbuu meeqatti itti wareegamee beekan keenya lubbuun isaa wareegame anarraa irra geenye kana Waaqayyo galannaa gahu akkuma መጀመሪያ akkan dubbadhetti lubbuu meeqa darbee asirra geenye amma immoo maali warri maanguddoo wal jabeechinee maatii keenyas immoo seera keenya gadaa keenya irreecha keenya akka beekan mana keenyatti maatii keenya hin barsiifnaa naannoo keenyatti warra hin beekne warra seera keenya hin beekne ni hin beekne hin barsiifna Waaqayyo biyya keenya nagaan haa godhu itti fufnaa waan jedhu. Yaada naaf kennitaniif baay'ee galatoomi. Ayyeesh. Amma immoo gara abbaa keenya isaan tokkotti dabarraa. Irratti dhaamsi isin uummata Oromootiif qabdan yoo jira. Dhaamsi uummata Oromoo irraa qabu ani carraa arganne kana itti fufnee sirumattuu immoo hiyyina baay'ee qabna. Odoon dhabin hiyyummaan nutti jirti. Hiyyummaa kana keessan ba'uudhaaf abbaan qabeenyaa keenya isuma sirrumaanuu Oromoon abbaan qabeenyaa keenya ummata keenya hiyyummaa keessa jiru qarqaaree hiyyummaa kana keessaa qabeenya akka argatu bakka hundumatti waajjiras keessan kan jiran ummata keenya qarqaaranii hiyyummaa kana keessaa baasuun itti jiran jedha. Yaada naaf kennitaniif baay'een sin galateeffadha. Galata Waaqaatis sila nagaafatteef galatoomaa. Galateeffannaa iski dhaamsi uummata Oromootiif ati qabdoo jira. Dhaamsi ani uummata Oromoodhaaf qabu akka nama dhuunfaatti Oromoon akkuma lafti isaa bal'aa yaadi isaas baay'inni isaas bal'aadha inuma beekna. Haa ta'uti yaadi bal'aan kun yookaan immoo uummanni bal'aan kun yaada bal'aa qaba. Yaada bal'aa qaba gaafa jedhamu ani wanta ni yaade namni biraa yaaduu dhiisu mala. Akkuma bifti keenya gargar ta'e immoo yaadi namaa gargardha. Sababii kanaatiif namni waan yaadu kanaan gargar ba'aa deema. Kanaaf jecha Oromoon utuu danda'amaa ta'e utuu yaadaanis ta'e turtiidhaan tokko ta'e baay'ee gaariidha dhee yaada. Dhaamsan Oromoof qabus kanumadha. Rabbi lubbuu isaa amaaru Haceenis kanuma jechaa tureeyyu. Baay'ee namni nuti jaallannuuf namni kabajnu Haceen kana jechaa ture. Kanaaf utuu danda'ame Oromoon utuu tokko ta'e yaadaan gammachuu koo ibsachuu barbaada. Galatooma. Yaada naaf kenniteef baay'een si galateeffadha. Ulfaadha. Bagan isiniin ga'e kanan jedhu uummata Oromoo hundaanuu uummata Itoophiyaa hundaanuu alas kan jiran warri biyyas jiran biyya keenya nagaan waa godhu hoggaa har'aatiin immoo nagaan waa ga'uun jedha. Uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa hunduu baga isiniin ga'een jedha. Dhaamsi isin qabdan uummata Oromooti. Dhaamsa kan qabu uummanni Oromoo yeroo hunda wal jaalatee wajjiniin hojjetee wajjiniin badhaadhee akkanatti akka walitti cimnee hoggaadhaan dhufnu immoo hoggaadhaanis ayyaana bichaa walitti cimanii dhufuu bichaa odoo hin ta'in walitti tasmaammanee wajjiniin hojjennee
akka biyya keenya ceesisnuun jedha. Yaada naaf kennitaniif baay'ee Galatoomi atis galatoomi gaa. Galatoomi waaqni tokko nu haa godhu biyya keenya nagaa nu haa godhu. Rabbiin mootu kun haa godhu, Rabbiin kadhannaa, Rabbiin fokkisiisii fokkuu kana Rabbiin nurraa haa kaasu, Rabbi tokko nu haa taasisu, Rabbi gargar nu baasiin hundeen Oromoo tokkuma Rabbi ammas tokko nu haa taasisu, Rabbi si isa guddisu bakka gaariidhaa. Egaa kana caalaa waan danda'u Rabbi si na guddisu gaa. Dhaamsa uummata Oromootiif ati qabdoo jira. Uummati Oromoo Waaqayyo tokko godhee jaalalaa fi nageenya kennee fi tokkummaa isaatiin akkaataa kanaan bareedee sabboonee uummata isaatiif waan nagaa, waan safuu, waan hunda, waan gaarii hambara keeriifis nuuf haa ga'u jedha. Hunduma keenya junnoon haa ga'u bagattiin sin ga'e namni jechuun ni barbaade dhumarratti. Maatii kiyya hunda bagattiin sin ga'een jedhaani. Obbolaa kiyyaa firiyoota kiyyaaf jiranillee hunda isaanii bagattiin sin ga'ee fi uummata Oromoo marti baga ayyaana irreechaatiin sin ga'een jedha. Baay'ee galatoomi hunduma keenya bagattiin nu ga'e yaada naaf kenniteef baay'een si galateeffa. Toleesh.